Yeroo kana akkuma jireenya haala salphatti jijjiiruun ulfaatu yeroo muraasa keessatti karaan jireenya ittiin jijjiiranis baay'eedha. Keessattuuyyuu namoota hojiirra jiraniif biyya keessatti haa ta'u biyya biraatti jireenyi qaala'ee haa jedhamu malee akkuma yeroo baay'ee irra deddeebi'anitti hime wanta tokko hojjatte gatii qaalii gurgurtee isa bittus deemtee gatii qaaliin bitta. Tokkoof tokko jechuudha. Kanaaf guyyaa har'aa immoo akkamitti abbaa manaa yeroo muraasa keessatti ta'uu dandeenya. Paarsantii 10 qofa kaffalli. Paarsantii 10 qofa kaffalli mana miiliyoona 15 miiliyoona 10 akkamitti bituu dandeenya. Binnee ammoo akkamitti yeroo muraasa irratti gatii bareeda gurguruu dandeenya. Isa jiru tokko tokko waliin ilaalla. Daldaloota jiran keessa hojii biizinasii investimentii jiran keessa hojii bittaan lafa bitanii gurguruuf mana bitanii gurguruu hojii kamuu caalaayyuu hojii jajamuudha. Kanuma walqatee guyyaa har'aa keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti akkamitti akka abbaa manaa ta'uu dandeettan isayyuu paarsantii 10 kaffaltanii isa kana gochuuf ammoo wantoonni nu ilaaluu qabnu bituudhaaf yookaan ammoo abbaa manaa kana ta'u wantoonni nu ilaallee itti seenuu qabnu maal kan jedhu guyyaa har'aa odeeffannoowwan bakka hedduu walitti qabadee isin dhufee jira. Kana dhaga'uuf beekuu kan dandeettan amma xumuraa yoo wajjin turtanidha. Ibraahim jedhama namoota hin beekneef bakka nagaan gara YouTube channel kan dhuftan jechuu barbaada. Kurroon yeroo jalqabate gara YouTube channel dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama. Maatii keenya kan taatan ammoo like godhaan faana tura. YouTube channel kun kan keessan odeeffannoo beekuu dhaga'uu qabdan kamuyyuu asirratti kan isin biraan geenyudha. Keessattuyyuu meeshaalee biyya keessatti gurguramanii fi biyya alaarraa qabdanii galuu dandeetta haala sharafa hojii biizinasii irratti hirmaachuu barbaadan kamuyyuu isin gorsuu dandeenya. Odeeffannoo sana ammoo buunee baanee bakka jiru hundaa walitti qabne. Kanaaf ammoo dubartii qophii keenyaatti waliin tura. Odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan ga'uun ammoo waa'ee real estate Video torbee lama dura isin biraan ga'e keessatti waa'ee haala real estate bu'aa isaa akkamitti akka kaffaluu dandeenya isin biraan ga'e jira. Odeeffannoo sana irratti ammoo guyyaa har'aa waan haaraa ta'e qabadhe isin dhufee jira. Real estate wan 20 oltu magaalaa Finfinnee keessatti hojiidhaaf qophaa'ee jira jedhee isin biraan ga'e ture. Guyyaa har'aa ammoo 20 jiran kana keessa kamiidha isin filattanii irra hirmaachuu kan dandeettan. Qarshiin ammoo jalqaba irratti kaffaluudha paarsantii 10 isin kaffaluu qabdan kun ammoo hammam kan jedhu kanas isin biraan ga'a. Na faana tura. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya hojii bittaaf keessattuyyuu magaalaa Finfinnee keessatti mana bituu fi lafa bituunis baay'ee ulfaata. Carraan jiru tokko qofaadha. Sunis real estate irratti hirmaachuudha. Hojiin kun ammoo investimentiidha. Kanaaf hojii kana irratti yoo hirmaatte bittee gurguruu dandeetta, kireessuu dandeetta. Walakkaa irrattoota dhaabdeetiin ammoo tuyyina biraatti dabarsuu dandeetta. Baankii wal qabsiisuu ni danda'ama. Kanas gara xumuraatti isin biraan kan ga'u ta'a. Kanaaf real estate kan 20 jiran kana keessa kan nuti filachuu qabnu maalirratti hundoofnee filanna. Manneen kunniin kan ijaaraman abbaa qabeenyaatiin namoota birrii qabaniin. Kanaaf bakkuma ijaaran sanitti ulaagaa isaa guutanii midhaasanii bareechisanii ijaaruu danda'an. Waan midhaa keessatti ammoo filannoon baay'ee rakkisaadha. Kana keessa akkamitti filachuu dandeenya? Eessatti kan ijaaraman bituu qabna kan jedhu isin biraan ga'a. Wanti nu filachuu qabnu keessa tokko iddoodha. Iddoo inni itti ijaarame. Magaalaa Finfinnee keessatti ijaarame iddoon itti ijaarame garagaraadha. Kanaaf ammoo fakkeenyaaf manni iddoo an jiru kanatti kireeffamuuf iddoo biraatti kireeffamu gatiin isaa garagara. Haala naannoo san irratti hundaa'ee hamma magaalaatti dhihaata. Keessattuu magaalaa Finfinnee keessoo ta'e fakkeenyaaf kutaa magaalaa garagaraa deemuu dandeenya dhimma garagaraatiif meeshaa waa bitachuuf haa ta'u waa gurguruuf haa ta'u waan garagaraatiif hajamnee deemuu dandeenya. Kanaaf ammoo real estate tokko kutaa magaalaa tokkotti dhiyaatee kaawwan irraa baay'ee fagoo ta'e jira. Tokko ammoo hundumattuyyuu baay'ee dhiyoo kan ta'e fageenya walqixaa kan qabu hundumayyuu deemuun haalli isaa baay'ee mijaa'aa kan ta'e taaksii argachuudhaaf baay'ee kan nu rakkifne kan akkasii kun hin jira. Isinis yeroo kana bittan yeroo investi gootan ammoo haala kanneen ilaaluu qabdan. Tokko isa kana akkuma isin jedhe mana kana gurguruu dandeenya kireessuu dandeenya yoo kireessinus naannoo isaa gaarii yoo ta'u naannoo mijaa'aa naannoo magaalaa irraa fageenya hin qabne yoo ta'e gatii olaanaatti kireessuu dandeenya. 10,000 kireessuu dandeenya. Akkasuma naannoo irraa fagoo yoo ta'e 8,000 kireessuu dandeenya. Kanaaf garaagarummaa qaba jechuudha. Isinis kan irratti hundooftanii iddoo inni itti ijaarame ilaaluu qabdanii kutaawwan magaalaa hundatti dhiyoo kan ta'e bituu qabdan. Kan magaalaa keessaa baay'ee fageenyaan kan hin jirretti ta'e bituu qabdan. Inni lammaffaan ammoo haala jireenyaatiin mijaa'aa kan ta'e lafa irratti ijaarame. Haalli ibsaa naannoo sanii maal fakkaata? Bishaan naannoo sanii maal fakkaata? Kan jiru kanas odeeffannoo isaa guurtanii irratti invest gochuu dandeettu ammoo bituu dandeettanii jechuudha. Lammaffaan ammoo diizaayinii isaa fakkeenyaaf haala real estate irratti fuula isaa wal gargalchanii fakkeenyaaf manni tokko gara sachi ilaalee yoo ijaarame kuuwwan ammoo gara gama kan as ilaalee ijaarama. View garagaraarra jiran jechaadha. Kanaaf ammoo namoonni view gara sirra jiranis waan bareedaa kan ammoo naannoo sunni naannoo xuraawaan baay'inaan jiru yoo ta'e baay'ee filatamaa miti.
Baay'inaan ammoo tokko tokko ammoo view gara sirratti magaalaa argita kan gara naarratti ammoo gaarri naa ta'u mukkeen waan babbareedaa argita jechaadha. Gama baadiyyaatti. Dizaayinii isaa kan jedhamu waan akkasii kanneen. Lammaffaa ammoo dizaayinii isaa irratti fakkeenyaaf gamni kun nama biraa ta'e gamni kun si yoo ta'e ammoo kolidariitii jidduu jira. Kolidariin kunis ammoo bal'ina gahaa qabaachuu qaba. Meeshaa akkasitti qabattee galuudhaaf kan sirrakkif wantoota akkasii kanneen ilaaluudha. Lammaffaan ammoo faasiliitii isaa. Kan ammoo manni suni ulaagaa inni guuttatee ijaarame. Kan ammoo real estatein suni ulaagaa inni guuttatee ijaarame haala ibsaa irratti bishaan irratti. Haala ibsaa yoo jennu fakkeenyaaf liiftiin ifaan hojjeta. Yoo ammoo ifaan hin jirre jenereetara qabaachuu qaba. Tokko tokko ammoo yeroo jenereetarri hin jirre filannoo sadaffaa baakaap baatirii akka paawar baankiitti kan itti fayyadamnu qaba jechaadha. Kan chaarjeffamee kan taa'u fakkeenyaaf namni tokko liiftii keessa osoo jiru maabiraatiin yoo bade jenereetaratu kaafama. Hamma jenereetarri sun kaafamutti namtichi sun liiftii sana keessa kan turre baakaap baatirii kanatti fayyadamuu qabaata jechaadha. Kanaan dafee lafarraa gara mana isaa hongaa yoo ta'e mana isaatii ba'ee ammoo bu'uu barbaada yoo ta'e achi keessa amma ifaan yeroo bade achumatti dhaabbata. Kanaaf ammoo ulaagaawwan inni guuttate irratti hundoofne ulaagaa maal qaba. Fakkeenyaaf haala ibsaa irratti amma isiniin jedhe kana keessatti ibsaan jiraachuu qaba sun dirqama. Ibsaa yoo jiraatan ammoo tokko tokko jenereetara iyyuu kan hin qabne jiran. Jenereetara kan qabaachuu qaba. Jenereetarri sun ammoo jenereetara humna cimaa real estate jechuun mana baay'ee guddaadha. Magaalaawwan xixiqqaa tokko tokko qixa jecha real estatein tokko qofti. Kanaaf ammoo jenereetara qabaachuu qaba. Jenereetara irratti ammoo baakaap baatirii qabaachuu qaba. Akka paawar baankiitti kan itti fayyadamu jechuudha. Kanneen ilaallee bituu qabna. Fakkeenyaaf namni nurraa kireeffatu ulaagaa guuttate yoo ta'e gatii jennee nurraa kireeffachuu danda'a. Namni nurraa bitus gatii jennee nurraa bituu danda'a. Yoo ulaagaa kanneen hin guuttanne ammoo nurraa bituu hin danda'a. Yooma biteeyyuu gatii baay'ee salphaadhaan gurguruu dandeenya. Bu'aan keenya hamma nama raamiti jechuudha. Kanaaf kanneen ilaaluudha. Isin jechuu barbaada. Lammaffaa inni ta'an ammoo iddoowwan bashannanaa. Real estate irratti iddoo bashannanaa kan hin qabne hin jiru. Tokko ammoo 2, 3 hamma 4 kan qabantu jira. Isa kanneen ilaaluudha. Kan akkamitti ilaalamu jettaniif manichi ijaaramee hin xumuramne ganaa ijaaramaara. Kana booda waggaa 2 yookaan waggaa 3 keessatti xumura akkamitti ilaallaa. Kanaaf manni xumura jireenya galuu dhabuu danda'a. Iddoon bashannanaa hojjetamuu danda'a kan jedhu. Dizaayiniin jira isaan isin mul'isanii iskiriinii irratti isin mul'isanii yookaan ammoo viidiyoodhaan jira dizaayiniin isaa ijaarsi gurguddaan akka kanaa kunniin dura dizaayinii isaa hojjetame erga xumuramee booda achi hojiitti seenan. Kanaaf isin ammoo dizaayinii kanarraa ilaaltanii filachuu dandeenya. Dizaayinoonni isaanii ammoo isaan biras dhaqoo osoo isin barbaachifne miidiyaa irra jira. Kam filachuu qabna kan jedhu ammoo viidiyoo ittaan duratti qabadhe kan isin dhufta. Isaan amma asirratti argaa jirtan kunniinis jiru. Dizaayinii irraa ilaallee adda baasuu dandeenya jechaadha. Inni ta'an ammoo iddoo sagantaaf ta'u. Fakkeenyaaf cidhaa garaagaraa gadda sagantaa gaddaa yoo jiraate ciini yoo jiraate sagantaawwan gurguddaa akkasii kanneen iddootti geggeeffamu kan qabu jira. Kenna namni har'a bultiin ijaaranii boru bultii ijaarachuu waan danda'uuf achi keessatti iddoon sagantaa kan jiru filachuu qaba jechaadha. Gadda immoo akkaataan inni namatti dhufuun beekamu gaafa gaddaas ammoo iddoon sagantaa gaddaaf ta'u achi keessa kan jiru hundi hin qabu. Kan qabu jira kan hin qabne jira. Isin kan filachuu qabdan ammoo kan qabu filachuu qabdanii jechuudha. Inni ta'an ammoo haala kaffaltiisaa baay'ee murteessaa fi nama hundatti yaaddoo kan ta'e kanadha. Haala kaffaltiisaa. Baay'een isaanii irra caalaan parsantii 10dha kan kaffalan marsaa jalqabaa irratti. Fakkeenyaaf miliyoona 10 yoo ta'e parsantiin 10 isaa meeqata kan jedhu achumarraa ilaaltanii qarshii 100,000 yookaan immoo qarshii miliyoona 1 akkas ta'a. Parsantii 10 marsaa jalqabaa irratti kan kaffaltan jechaadha. Parsantiin 90 isaa ammoo yeroo 8 yeroo 7 yeroo 6 yeroo 9 kan akkasii kaffalamutu jira. Fakkeenyaaf irra caalatti kan odeeffadhe yeroo 8tti kaffalama parsantiin 90 afaan. Jechaadha. Fakkeenyaaf parsantii 90 kana jechuun fakkeenyaaf mana miliyoona 15 yoo ta'e parsantii 90 isaa yeroo 8tti kaffalama. Yeroo 8 kun yeroo inni irratti kaffalamu akkaataa waliigaltee keessaniitiin. Yeroo ijaarsa keenya sadarkaa akkasii irra geenne nu kaffalta parsantii lammaffaa marsaa lammaffaa jechaadha. Marsaa sadaffaa immoo ijaarsa keenya yeroo sadarkaa akkasii irra geenne kaffalta marsaa afuraffaa shanaffaa jaaffaa marsaa 8 akkaataa waliigaltee keessaniitiin sadarkaan isin irratti kaffaltanii jechaadha. Kanaaf wantoota kanneenis filannoo keessa galchuu qabdan isin jechuu barbaada. Lammaffaa inni ta'an ammoo walakkaa irratti yoo dhaabde haala investiment haala real estate irratti walakkaa irratti yoo dhaabde sadarkaatti irraan geette san irratti dhaabde yoo jette qarshimattiin hamma san fakkeenya marsaa tokkotti miliyoona 1 yoo deemte marsama jalqabayyuu marsama lammaffattu ci'uu dadhabde yoo jettiin gurguratta kan ittiin gurgurtamoo qarshii miliyoona 1tti kaffalti san oli gurguratta jechaadha.
Sun amma gaafa ati marsaa lammaffaa kaffaltiin isaa sirra ga'e kaffaluu dadhabdee sanitti gatiin isaa dabalaa deema. Waan ta'eef marsa mata akka deemtee nuyyuu bu'aa irraa argachuu dandeetta. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya garaagaraa jirtanii waan akkasii irratti yoo hirmaatan baay'ee waan bareedaadha. Ana waggaa 2 waggaa 3 keessatti haala salphaan sarka gaa lammaffaa ammoo keessas jiraachuu barbaadde waan ittiin investi goolsan yookaan ammoo waan ittiin bittesanii dachaa sanii gurgurachuu dandeetta. Xumuru soobaatti lakkaa irratti yoo dhaabde gurgurachuu dandeetta jechuudha. Haala real estate namoota ifa seenii hin taaneef kana fakkaata. Inni taan ammoo walakkaa irratti fedhii isaa gabaatte gurguruu yoo hin feene xumuruu feete xumurtee abbaa manaa ta'uu feete garuu ammoo toyyuu dadhabdee jette walakkaa irratti baankii qabsiisuu dandeetta. Sadarkaa irra geettee ittiin qabsiiftutu jira malee baankii qabsiisuu dandeetta. Fakkeenyaaf sadarkaa parsantii 40 irra ga'uu qabda. Parsantii 40 irra yoo geette parsantii 60 fi ammoo baankiidhaan isuma sana qabsiiftee baankiin sirraa kaffala achi booda ammoo baankiidhaan yonnaan isaa marsaan sadarkaan ittiin kaffaltu baay'ee xiqqaadha. Isa amma real estateef kaffaltu caala kan baankiidhaan kaffaltu baay'ee salphaadha. Kanaaf baankii qabsiiftee haala saniin baankiin sirraa kaffaluu danda'a parsantii 60 fi. Kanaaf ammoo lafumaa kaane sadarkaa jirru kamuu irratti baankii kan qabsiifnu osoo hin taane sadarkaa 40% irra geenye yoo jenne parsantii 60 fi baankiidhaan wal qabsiisuu dandeenya isiniin jechuu barbaada. Isa kana ammoo haala isin mijeessu isaanuma warruma real estateeti. Kan ammoo hunda miti. Muraasni ammoo haala kanaan haala namaa mijeessuu ni danda'u. Kanaaf haala kanaan jiraachuu isaa beektan akka itti fayyadamte isiniin jechuu barbaada. Lammaffaa isa sarkaa dhumaa irratti manneen achi keessatti argachuu dandeenyu hoo kan jedhudha. Jechuun walqixa miti. Fakkeenyaaf manni an bituu barbaaduu fi namni biraa bituu barbaadu walqixa miti. Fakkeenyaaf kan nama maatii muraasaaf ta'uu fi maatii baay'ee qabu yookaan immoo nama bultiin ijaarreef ta'u akkas sadarkaa istuudiyoo irraa kaasee amma kutaa 4tu jira. Istuudiyoo irraa kaasee istuudiyoo jechuun kilaasii baay'ee bal'aa ta'e garuu gaadaa kan hin qabne jechaadha. Kutaa xiqqaa tokko miti kutaa xiqqaa miti kutaa baay'ee bal'aadha. Fakkeenyaaf saaloonii tokko jechaadha kan gaadaa hin qabne saaloonii gaadaa hin qabne jechaadha. Kanaaf baay'ee guddaadha. Isarraa kaasee amma kutaa 4. Kutaa 4 jedhamu malee mee fakkeenyaaf mana kutaa tokko alaallo waan inni of keessaa qabu. Fakkeenyaaf mana kutaa tokko namni bituu barbaadani kutaa ciisichaa tokko qaba. Laawundarii ruumii qaba. Kichinii qaba. Kutaa dhiqannaa qaba. Balkan tokko qaba. Koliidarii qaba. Kutaa abbaan tokko manni kutaa tokko qaba. Abbaan kutaa tokko kan jennu kun as keessatti kutaawwan meeqa kutaawwan hamma 6 qaba jecha tokko isaayyuu. Kutaa dhiqannaas ni qaba. Laawundarii ruumii bakka itti uffata miiccannu qaba. Kichinii qaba. Balkanii qaba jechuun barandaa irra baanee teennee yoo qilleensa fudhachuu barbaane maal gochuu barbaane hundi isaayyuu qaba. Kutaa tokko irraa kaasee hamma kutaa 4 kan qabus qaba. Jechaadha fakkeenyaaf abbaan kutaa 4 sun yoo ilaalte kutaa 4 irratti iyyuu balkan ruumii qaba. Jechuun bakka iddoo baanee alarra baanee barandaa isaa irratti qilleensatti fudhannu jechaadha. Saaloonii qaba, koliidarii qaba. Kana hunda qaba jechaadha abbaan kutaa tokko iyyuu. Kanaafi asirratti ammoo parsantii 10 kaffaltiin jalqabaa jenneerra parsantii 10 kaffaluu qabda. Jalqabarratti parsantii 90 immoo marsaa 8 kaffaluu qabda jenneerra. Qarshii qabaattee fakkeenyaaf mana miliyoona 12 bituu barbaade miliyoona 12 basan bakka takkatti kaffalta yoo ta'e parsantii 25 diskaawuntii qaba. Diskaawuntii jechuun gatii inni ittiin bitamu miliyoona 12 san keessa parsantii 25 sii dhiifama jechaadha. Kanaaf haala kanaan jiraachuu isaa beektanii namoonni humna qabdan namoonni invest gochuu dandeettan namoonni qarshii hamma jedhamee kana qabdan osoo ammoo irra hirmaatan waan baay'ee bareedaadha waan hojii kamuyyuu walitti hin madaalamnedha. Isa kana miti manneen nama abbaa dhuunfaa irraa bitaman lafti hojiileen akkanaa kun inni hojii kamuttuu waan hin madaalamnedha. Xiqqaatus bu'aan isaa wal haa caalu malee yeroo yerootti bu'aan isaa wal haa caalu malee tasuma waan bu'aa hin dhabnedha bu'aa qaba. Kale harda waan har'attiin bitte olitti gurgurtama lachi gatti gurgurama jedhamee waan yaadamu tasayyuu qabu. Hojiileen biraa yoo fudhanne immoo riskii qaba jechuun argachuun jira dhabuun jira kassaruu dandeetta waan ittiin gurgurtu bittee gadi gurguruu dandeetta achi olitti gurguruu dandeetta. Amansiisaa miti jechaadha. Kun ammoo dhibbatti hojiin bittaa lafaaf mana bu'aa qabaachuun isaa beekamaadha. Waan irratti bittee olitti gurgurtamu lachi gudditti waan gurguramu. Kanaaf harri real estate
Kana fakkaata real estate wan jiran keessa yeroo kana bal'inaan faca'anii social media irratti gabaaf dhiyaatanii jirani. Ulaagaan amma siniin jedhe kana madaaltanii viidiyoo kana wal bira qabdanii ulaagaan amma siniin jedhe kana kan guuttatan haalli isaanii facility isaan dhiyeessan ammoo kan akkaataan amma siniin jedhe kana kan dhiyeeffatan yoo ta'e yoo hirmaatan wanta shakkii hin qabnedha bu'aan isaa. Isinin jechuu barbaada waan nurtanii galatuma galanni keessan jechaadha viidiyoo biraatiin ammoo deemnutti nagaannaa ture sagantaa kana fakkaatu kan biraa odeeffannoo biizinasii wal qabatan haala bittaa fi gurgurtaa meeshaalee biyya keessa haala ijaarsaa fi haala black marketii fi sharafa karaa baankiitiin odeeffannoo kan akka fakkaatan kan biraa dhaga'uuf beekuun barbaada yoo ta'e karaa lakkoofsa bilbilaa isinii kenneen eloo jechuun ni dandeettan. Isarraa kanaaf immoo koomentii jalatti barreessuu ni dandeettan viidiyoo kana ammoo laayik godhaati sheer godha hiriyoota keessan biraan gaasanii jechuu barbaada. Bye.